Waanati kennamu guddaa ta'aniif maqaa kan jaartitti bu'aa jechuudha. Mana irra dabalatee maallaqa ammallee mana kana siibita jedhee mana qabalee harka qalleeyyiidhaaf dhiisan mana qabalee harka qalleeyyiidhaaf dhiisan mana san fuudhee ammallee mana kanallee sii dabalee siibitee radheetti mul'ise. Gaafa kaan manni mana qabaleeti naa midheessaa jedhee yoo ani maatii kiyya itti ergu manni midheeffamuus hin danda'amu, gujjissanii midheessuus hin danda'amu, gurguramuus hin danda'amu mana qabaleeti. Kan mootummaa harka qalleeyyiidhaaf kenne jedhanii nu didan. Magaalaa kam? Magaalaa Kofalee keessa. Kofalee. Magaalaa Kofalee Arsii lixaa. Godee aanaa Shaashamannee. Shaashamannee maa jedhii qabi. Shaashamannee maa daqiiqaa muraasa qofa daqiiqaa 5 yoo xiqqaate adda fagaatan. Warra haadha faate. Akkasi. Please Oromoo koo asli please wallahi nangatina sagalee naa ta'a dhibee sukkaaraatiin qabameera. Birrii meeqa itti baafate olii gala manatti? Mana kaaniif illee 250 itti baase mana kaaniif gara 380 itti baase. Waggaa meeqa jirte biyya namaa? Gara waggaa 12. Baay'ee waggaa goone akkasii zeeroo irratti hambisee jechuudha namichi. Wallahi waan ati waggaa 5 as waa dalagadhe malee ifaajee waggaa 5 guutuu isumatu itti fayyadame. Yeroo sanitti ani jaartii sukkaara qabdu galgala jaartii sukkaara qabdu harkisaa bula ganama ammoo ijoollee madrasaa deemtu waliin ka yeroo halkanii guyyatti yeroo san hirriba qabu. Halkan wayis guyya irriba qabu ijjina dhukkubdi bee sukkaaraatiin qabame dhugaa rabbi. Sababa saniif galuu dhabee galeellee mana sangalaafadha manni inni ijaarateeru birrii kiyyaan maal fakkaata seete magaalaa sanitti darajaadhaan jira manni inni birrii kiyyaan ijaarate jechuudha. Gurguree sii kenna naan jedhe ergasii sisteema uumee mana gurguree sii kenna osoo an jedhu maatiin kiyya harka qabee naan jedhe. Okay maatiin harka qabee lafa biraa lafa biyyee qaba gurguree sii kenna magaalaa keessaas qaba Shaashamannee keessaas hin qaba gurguree sii kenna naan jedhee naattaan lalaatu. Hatta maaziriin gosa ofii yaasanii himatanii nu qaraa dadhabnee itti dhiibneerra homaa sii godhuu hin dandeenyu nurraa gale jedhanii hatta maatiin kiyyallee wal ifatanii akkasii walirraa galan ammoo wallahi inuma callisee hin dadhabee hin galu jedhee yoo gale mana isaa san argaa an jiraadhu jechuu mana san gubuuf jecha akkuma kiyya nama xaaree yookaan nama gammachuun keessa jiraachuu fi jiraatutu ijaarate mana isaa kaabaa kibbaan bahaadhee hanka marseeru manni uummataati akka godhee gubuun qabu. Ana kanarra osoo manni isaa sun kophaa jiraate wallahi nafseetii achi baa malee dhaqeetu magaazii jirkaana takkatti dhimma isaa sangalaafadhe yookaan illee waan ta'u ta'a gubaa kana imam baasila manni uummataatiif rakkadhe. Obboleessan qabdu ati? Obboleessan qaba obboleessa kiyyaallee obboleessi lamaan tiyya isaa harkaan wal qabanii jennaani poolisoonni kaampii guutuu poolisoota federaalaa itti yaasee dhiitaati wanni mana hidhaati ol guuran. Isaanuu dhiita haadhatiyya wajji abbaa kiyya wajji hunda isaanii mana hidhaatti ol xururanii xoorii makiinaa guutuutti naqe. Inni qaama seeraa keessaa dhimma harka qaba. Waan wayii qabaan? Inni qaba. Hin beeku ani waan inni qaba. Amma Oromoo maal jettaa re'aati? Sagalee naa ta'a jedhaan Oromoodhaan sagalee naa ta'a jedhaan Oromoon bakka hundaa jiraatu sagalee naa ta'a innillee uummatuma kana keessa jiraata wayii boolla keessa hin jiraatu namichi kun sagalee naa ta'a jedhaan ka biyya jiruu fi ka biyya kana jiruunillee isintu danda'a nama biyya jirullee isintu danda'a namatti illee ergitanii mana isaa qabatamaa waan beennuuf dhiyeessaa nama kanallee yoo jedhan karaa seeraatti inuma dhiyaata. Hin waakkatu garuu dhima kafala jedha inni kafalu dhima kafala jedha ani yoo arrabsu hattuu jedhaani maallaqa kiyya naa kenni hattuu jedhaani wallahi ani jedheefa zarii akkana irraa daraarree lafa galaafachuurra aniifate addunyaa tanarraa dhabamuu wayyan jedhaan dhugaa rabbi ani garuu isatu akkana badaadha malee haati isaa akka wanti argee jira namni miskiinaa fi baay'ee tokko rakkatan garuu osoo zarii isaa beekuu baadhee haganallee hin gubadhu.
zari isa zaalima miti isa tokkocha zaalima eessuma qabu tokkochuma sanitu hattuuna ta'e durriyyana ta'e biyya namaa dhufee wallaahi guyyaa takka birrii takka na nyaatanii hin beekan wallaahi wabillaa gatadheellee hin beeku. Suuraa isaa qabda. Lakkoofsa isaan qaba kaleessallee mubee itti dawwalaa oolina shakka waan ta'eef kaasuu dide lakkoofsa bilbila kaasuu dide suuraa isaallee inshaallah hin fuudha yoo argate. Isaa fidi sagalee seetaanaaf shirin boo'ini duniyaan xafiimu hin dhufti hin dhumti hin boo'in dalaydee argatta waan ta'eef. Mee yaada eloo waggaa shanii mee yaada haadha kee hin taane abbaa kee hin taane namni lafaa si ba'ee si nyaachuun akkam tokko siif dhaga'ama yoo xiqqaate birrii miliyoona tokko ooliiti isaa yeroo saniititti jechuudha waggaa shanadha. Achi asoo ittiin nagadadha jedhee jiru jidduu kana kan inni narraa fuudhu ittiin nagadadha bakka akkanaatitti waan akkanaan harka qabaniira yoo inni jedhe birrii ji'a takkaa lamaa wali qabee ergaa haadhatii akkana yoo inni jedhe. Ijoollee ta'e takkatti baafadhu akira irra dadhabee ijoollee ta'e takkatti baafadhu anillee jireenya kiyya oofadha takkitti sii baasa jenna ani ijoollee kiyya biyya arabaan ergu naan jedhe. Inni ijoollee ofii biyya arabaan ergu laalli namni ofii akkana nama godhu garuu eega zari mee anumaafuu barnoota ta'a zarimmaan ofii nama nyaatti jechuu uummata biraatiifuu barnoota ta'a isuma kana akka addunyaa irratti naa baaftan barbaada. Waqaafin aarsin sagalee seetaana hayye. Suuraa isaa fidi sagalee seetaana. Ijoolleen warri kofalee mootuu warri aangoo qabdan. Yoo jiraatan karaa keessaa dubbisaa mallayni miskiina kana akka deemu. Yoo isallee dhabe suuraa isaa ilma isaa hin qaba ilma isaa hangafa amma ilmaan isaatu akkuma isaa hattu. Ole bakka akka kenna karaa keessaa naa kenni dhiibbaa seemuudha tole. Inshaallah. Duwwaa tokko arsii naannoo shaallaa ganda ajjee duwwaa tokko ijoolleen kun sadan jaraayyuu qabamanii dararamaa jiru Libiyaa keessatti. Annatti dawwale lakkoofsa koo hin jirsinii kenne garuu giiftii qoyi. Lakkoofsaan Samiraa meetti baalee roobee guyyaa kan si maasii kennitee turte si seentee si dawalte turte miti Samiraa meetti baalee roobee. Isin kun dawalee akkasii argannee beeksitu nu kenneera. Namni lakkoofsa warra sagalee namaa ta'uu kennuufii dandeessan ijoolleen du'aa jirti dararamaa jirti. Olgalaa torba barreeffadhaa olgalaa kennaafi. Lakkoofsa nama sagalee namaa ta'uu kennaafi. Khalid hin qabda miti maa yoo kente maal taata? Jaki bo ani qabachuun leen barbaadu nama yeroo namni Oromoo gargaaru Oromummaa namarraa fuudhee yeroo namni Oromoodhaaf ta'u Oromoo hattuu godhee otoo namni Oromoo dhaan jedhee Oromoof dhaabbatu ati hattuudha jedhanii egaa uummanni kun akkasii godhee ani akka kootti eenyumatti hin dubbatin nama kanallee naasa'in ajjala jiranii ijoollee jiraa jechuudha. Kana baatee komentii irratti barreeffamaadha garuu hin beeku ani. Itti miyati itti dawwalanu maakii maallee namni wallaan hin jiru. Kan gargaarsa. Lakkoofsaaf cufaadha jala keessa. Kan asliitii miti maakiidha maakii. Isiidha mii kanneen gadi godhe. Kennanuufi warri komentii barreessaa kan makii warra sirrii jiran immoo kennanuufi. Akabattu rabbiidhaatis kaardii aan dawwaltee bo'aan. Warra asirra deemtee mijaajalee deemtee gargaareettu rabbi sin gargaaru. Gargaarsa keessan kan haadha koo qabrii keessatti arrabsisu funyaaniin na habamu. Funyaaniin akka laallaan keessan akka haadha kiyyaa ruubiinaan keessan nanaa soosisina madaa walitti hin qabu. Os deema jala. Baada kau tidak kosong. Dandani. Baik kau pasti kenan. Inna jalatti barraaru kan maakiti qabadheera isaa jalatti barreeffame. Kenna fi kama ada arti kenna fi kalau kau saja Rabbi jalati. Woi. Itu wan kargite kesan bu callu medes. Lala shantami sadi kalau itu nojot. Ajjala jirtanii hundumti keessa wal beekna namoonni mubaaraka irratti yeroo hedduu shiraxaxanii yeroo Oromoo bira dhaabbate Oromoo warra lakkoofsa makii barreessaa kennanuuf ijoollee. Manaan beekaman waan afaan dubbadha mubaaraka lakkoofsa makii barreessaa kennanuuf.
ajjala jirani hunduutti jiraayyuu waan nama 900 keessaa namni maakii beeku namoonni yeroo gargaarsaa dheengadda mana siitti wanti hundi godhamu achi jirani ajjala jirani maa hundi jiraan barreessanuuf hima maa sooma miti karaa geggeessure geggeessi halluu geggeessi sitti membara ammaa miti sitti medhaman saalee lakkoofsa qabdaa kan maki Qabu garuu kana silee qaba. Falasliin hojjetu. Maaliif hin hojjetu kakkaxxeetaa moo? Engadatti bilbilaan hin hojjeta. Qubaadha. Qoy garuu si taasisanuu mata hayawaana jechuudha. Gaafa duulli baname duula banuu malee gaafa ilmi namaa rakkattee dhuftee intalli dubara akka mataa gadi qabattee alagaadhaan reebamtu jechuudha. Gudee dantu. Tokko waggaa 18. Mubee. Eegale. Ati maaliif hin gargaarsee? Narraa dhaabbadhu obbo. No, dhaabbadhu no. Ati dhattee hin gargaartuma wanti sirisii waan jiru ati gargaartu wallahi hin dubbatu mubaarak gaafa ni deengedda Hattuudha mubaaraki. Namni siinaa sa'in jiru callume jedhe la wal beeyda ka hin gaafatu deengedda gaafa inni arrafamu ati ana tabaqamu be mi mugeessi hojjina sa'u hin gaafattu deengedda gaafa inni arrafamu haati isaa arrafamtu ati irraa dubbatee turte dubbatee tagari baate callume jedhi siinaa sa'aan jiru dhugaa dubbachuu jedha dhugaa dubbachuu fi namni gadi ba'ee iyyaa ture kaalidhi. Mubaarak Namni nama sinaa jedhaa ture saaliyaa koo. Kali koy ana Mubaarak waan siinaa sa'uun qabasa callume jechisiisi kaa? Ayyee kaalidoo jallume. Kaalli callume jedhi malsii tokko sagalee kee dhaga'uun barbaadu. Mubaarak. Ayyee. Waan namni biraa kaleessa bukkee kee dhaabbachuu dhiiseef hadha obboleettii rakkatte sababa haadha kootii hin gargaaru jettaa gargaarteetumayyuu haadha keetiif rahmata haa kadhatu. Uummanni kun rahmata haa kadhatuu fi Eeyyee afaan guuttadhee haadha koo hin hangaanu eenyunu si dabalate. Hin gaanu garuu jarri kun haadha koo duutee qabrii keessa jirtu sananiyyi duwwaan gabbaramu ta'eeti isiin gabbara gaayaa narraa dhaabaa na doogora na naasisina. An haadha koo irra eenyunu haadha koo qabrii keessa ciicha dhawutani. Amata 13 sagalee ta'ee uummata. Hoggaa 13 guutuu sagalee ta'ee akka nama guyyaa tokko hin beekne jechuudha. Maastara binnattiin guyyaa tokko waa isiniin goone mataarra kaattanii piroofaayilii kaattanii duwit gootanii viidiyoo isaa jechuudha. Ana biyya baqaa keessa jiru. Biyya baqaa keessa taa'ee hoggaa 13 guutuu umurii koo guutuu jechuudha. Uummataaf sagalee ta'ee hadha jaarsa fakkaadhee bulli kiyya. Umurii malee jechuudha. Uummata kanaa jedhi jedhaan jiru ani. Wallahi uummanni keenya yoo Rabbiif jecha gaafa mucaa Somaaleetti sagalee ta'u namni tokko dhufee namni na gargaaree intalaa jedhan jiru gaafa gargaarsa gadda kana argeeyyuu jarana uummata argeeti sagalee ta'an ture hadhas sagaleen ta'a jennaan hattuu irraa hatuu jettee naan hin jenne naan hin jenne kijiba naasaayira laa ilaaha illallah muhammad rasulullah allammata akka jarratti dawalle godheetanii ofirraa geggeessa oromoo sinilaalatu miti dhimmi kun irraan kaasu addaa kaasu. Kalaas. Maaliif buuftanii booddeetta? Namni mudhiitaa qabdan Mubaarak yoo fedhe na haa buusu isin galchanii waan ta'e. Gama jechuun dhagaa jira jedhu. Asamma. Rabiin. Kan callaa. Tasitti kasaadaa san deebisiistee miti. Ani ji'a tokko akkas gahee jira naa galchaa jedhee ture. Ani mucaan duraan irraan ergadhu mucaa ani amata hedduuf nama tokko irraa ergataa ture. Mucaan sun immoo biyya galee namaadha. Kabiraa bakka naa buusee deemee inni sun immoo ji'a tokkoof na dhoorkate dura guyyaa takka bira hin dabru mucaan sun kanaa ergu. Booddee itti haasa'ee illee dadhabee bilookii na godhe birrii 2,500 dirhama jechuudha. Amma anis mubeetti erga suuraa keetii fi kaardii keellee ni qabaa waraabadhee jira jedhee sagalee kaa'ee fi jenna wallahi akkaawuntii naa ergi ammaanuma kana sii galchee wallahi ammaanuma kana naa galchee dheengaddalee na galchuu didda isin hima jedhee. Birrii meeqa? 2,500 dirham. Ayyee.
Magara Kuni bakki hunduu kee. baay'ee keetti galatoomii mubee keenya nuuf jiraadhu. Rabbiin umrii keessi haa dheeressu. Haa guutusin jedha obboleessa kiyya qaaliif gaarii wallaahi. Aadaa kana maqaa isaa xiqqoo namni si gaafate maqaa isaan baasinish maaliif araadaa kana jaalladha. Araadaa yoo nama nyaatte illee nama godhu maaliif araadaa yoo nama nyaatte kunoo yeroo qabamte tak gootee kafalti. Araadaan faaraa amma faaraa dadhabne malee araadaan bareeda. Araadaa yoo nama nyaatte gaafa qabame gaafa waa kan kaate jabaatee ofirraa kabala. Araadaan nama fura faaraa galatoomii obboleettii koo ulfaadhu gidduun nu bohaarsiteetta. Eshi suusee namicha qaalitti gara beektaa? Laala ani mubaarakittani maa boruu mubaarakitti suuraa kee kanas fuudhee tana mubaarak bira geessa waan hunda maallaqa koo naa galchite naa galchee naan gizuma san naa galchee galatoomii siin jechuufan. Birrii meeqa? Birriin garuu xinnoo taatus gaanii anaaf nan barbaada sii galee. Birrii tokko yoo taatu birrii meeqa hagamii ergatti kennite? Aara ji'a tokko dabree jira. Turee jira bilbilaan haalaan kaasuyyuu innaa ani mubaarak bira si geessa boruu jedhee suuraa isaatis itti ergee kinoo suuraa kana fuudheta mubaarak bira si geessa ennaan adaraa naan jedhee gizuma san naa galche jechuudha. Araadaa jedhama namni akkana. Araadaa jedhama. Ofis furee nullee dadhabbii irraa hambisi. Galatoomii obboleessa koo jala jiraatti maqaa isaa nama tokko. Nuuf jiraadhu mubaarak dhugaa rabbii nuuf jiraadhu gaalii. Abshir shamarran biyya arabaa kun. Mubee ani leeda waaddanyaa tokkoon qaba beektaa Dubaayii keessaa. Isaan ajjala ture isin miidiyaarra dhuftu teessee ilaalti raama yoo ajjala jiraatte lakkoofsa tokko barreeffadhu. Nama sanaatillee wallaaltu mubee ani garuu hin beeku. Birrii Dubaayii diraama 5,000 erga dhowwatee waggaa tokko ol jechuudha. Raamadaana darbe sana itti kennitee buluukii godhee badee lakkoofsa isaa barbaachiftee kaleessatti dawwaltee footoo kan kee ID kan kee biraan qabaa jetteeniin kunoo wallaahi mubaarakitti erguufanii ayyoon naqee seenuu dhiise ijoollee mana isaa seenan hiriyoota baay'een qabaa hin beeka akkasii miidiyaarra hin ba'an. Ittiin ergadhaa yoo ati birrii kan koon kennine dhattee miidiyaarratti dhuftee kaffaltaa achirratti dhiifama gaafattee uummata keessatti jetteen. Kasan billaa eda galchiin jechuudha. Edanaa dawwaltee natti agarsiiste. Diraama 5,000 jechuudha. Raamaa jaloo jiraatte lakkoofsa tokko barreessi. Innaa ijoollee baay'een birrii jaraa deebi'aa bule sodaa kanaati jechuudha. Ajab. Ramootaan goonuu kenne. Tun barati. Hagee suusee fi xayyibaan galatooma. Eshi. Intala kan nuuf fiddanu viidiyoo irratti hojjedhu ID si qabsiifnu intala kana fiddanu namni intala kana beektanu lakkoofsa 3 barreeffadha yookiin immoo abbaa manaa si beektan maqaan abbaa manaa eenyuun ni giifti. Tayyibaa Buusaa. Tayyibaa Buusaa. Tiji hin beektaa? Nagaa keessanii. Nagaadha. Lakkeen hin beekun garuu fide anis waan himachuun dhufe malee. WhatsApp argiteettaa ragaa kee? Suuraa tureera garuu si ergeera. Meemee hayi jedhe akka ol ba'uudhaaf. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Halima nama kana hin beektaa? Ni beeka. Nu dhiyeessi. Nama dhiyaatu miti namni kun mujrima. Garuu ni beeka. Eenyu maqaan jira? Saadaa Turii jedhamte. Footoo namichaan qabda abbaa manaa si footoo siin qabda? Abbaan manaa isaa Riyaadii isati. Abbaa manaa Riyaadii isa. Riyaadii? Garuu maqaan isaa Iliyaas illee Riyaadii illee maqaa lamaan qaba.
Garuu Foto ani jala yeroo qabda? Foto jala qabda? otoo isaanii yoo ni soqame hin dhabamu. Follow si deebiseen jira. Keessaa naanasi. Tokko isaaniitu isin erguu danda'a. Waa hundi share naa godhe rabbee kun follow si deebiseen jira deemaa kun. Galatoon viidiyoo irratti hojjenna. Erga musliima kanaa ta'an. Okay, keessa. Yoo sabaran meeqa lakkoofsa keetu mul'isa? Iddamee afursee aayidii isaa wajjin si erge ammaa isin jedhe. 24. Dhumta 24. Hin baafne amma. Taa qonnee wasitti ergaa laa. Mee amarra galii laa lakkoofsa sa'aatii beeknaa.